ana goba. Dubartiin amaana dabar kana makkatti jabeentara. Dhugi. Mashar nan goda dede nan mashar ti goda dullen qab. Edu ila mo duidu. Hai dugaan kita bar gadabu kai ka tokko ha. Aye dhugi. السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأ لبركة باسم رب الأنام الله بفقاد ستن دين الإسلام الحمد لله بل في ليل والأيام يا قنان ينقت بهمام بسلام بنبيات الله صلاة سلام يورد باجونا إلى يوم القيامة وطن تحت الظلام قال النسياقه والله قوتت ككدت تمارات قوت أشكابتو أيلالتو ما كان كبتو ما نم يوم ما نم ada buku kok Aye kursi sambat lamma fa kursi na habatan marifan kursi badan nuti kursi nu batu ambe kamnan adabbi wana kanan ra abi doktor lama fa Aka masanu surati fudu ayyam tawfi barbat merse inshallah si mersa kan ko godi achetti si hagatu aye mersi goda ya jarti la fudu barbada shamara ba inna jalatara shamare goto kuno da ba ki ya jarta butti di gamara fudu barbada bakka mali sanu manyi ta fata ani video sittas bo jedani wanyi ta ka algara ci sani asbo ba jedani wangudi dabar Abbo dubartii kan keenya yoo eerumallee gaafatan algaara ciiftanii viidiyoo as baatanii dhiiraan na fuudhin jedhina. Maal taatan isin mana bunaa jirtanii? Akkanumaan xaraa uffadhaa kottaa heeruman barbaadeedha. Kan asli yoo hafu akkanumattu. Nu dubartii ilmoo dubartii qabnaaf illee dubartiidha. Isin jala yeellaane wallaahi. Amma dabii gosaanii yaami adabbii lammaffaa. Ayyee. Adabbii sadaffaa bishaan haayilaandii guutuu dhugi. Agaraan si boko ko amma madde yawo. Kan bishaan sana dhugu wayyaa. Dhugi kai. Sadaffaa no maal? Kan sandii si jenne bar. Sadaffaa lafarra gangalan. Dur gangalan deefinne keessaa ol guddanne alhamdulillah. Wabboyoo la wana kenna. Yalla adabbii Wabboyoo ennu na kenna. Malu bishaan tokko dhugu akka seenaa deengaddaatti lakkaa'ee dhugu. Burcuqqoo shan lakkoofte. Yaala tanii miti maal hai bishaan manaa dhume booddee maaltu deeme nuu bita doktor. No akkati na gabbattu fedha akkati borcii baaftu gabbattu qabdu. Anqirsi kootiin taa'uun fedha habiibi maal godhaanan hai. Jiimii hojjettaa deemtiraa kabala ispoortii hojjettee qallabta. Numanumatti akka ispoortii nyaatiin alhamdulillah. Gaafika. Takka. As jedhi kaameraa irratti dhugi. Beelanduu teena jala dheebu. Namni hundi sira jaartiitti qanjibtaa nyaattee bultu jedhaa jira. Dhugi mee dhugi bishaanuma kan illee taatu duniyaa maal qabaate nyaachisaa miti. Dhugi. Ara taap naa godhaa. Dabaladhu giiftii koona jala duute. Habiibi ati shanii miti 15 yoo dhugne biyya kan keenya gubaa jira. Sanaaf rakkoo qabu ati bishaan na biraa galatan dhabini. Anaa gubadha bakka dhugi anaa gubadha. Dubartiin amaana dabar kana makkatti jabeentara dhugi. Isin amaana dabar haadha seera dhugi. Sheer naa godhame anituma sheer nan godhadhe nama sheer itti godhadhullee hin qabu. Dhugi namoo dhugidu. Hai dugaan kita bar gadabu kai ka tokko ha. Aye dhugi. Dubartiin amaanaadhaan warri jaartii qabdan akkatti bishaan obaa ta'a garaa hin taru jaartii deeman hundi keessanuu. Isii moo yaabdee akkatti bishaan dhugi du'aatu seenaa ol qabdi jettee miskiina namoota kan beektu koomitii si yaa deemani. Bishaan garaa irra dabarte kun akkatti adabamti. Anggaran ka bola ulfa lakku aforin garaa qaba akkasuma adabbi guddaa kanaaf hundi daawaan akka kursii kana beektanii.
afur. Dhiira lamaaf durba lama. Adabbii tokko Wiinii makeetti jedhaniiti bad. Best of three jettee turte haala fikra duraan. Kwaatamma bakka fira argannaan tokko na dabarta malee. Ay firan. Laa tokko. Gara warri mana kan ishee naa godhaa. Akakee kun tokko ta'e adabaara. Takkaan ta'e adaba. Adabbii tokkoffaa. Yoo wiinii kan kee eeggachuudha baate adabbiin irraa laaffisii yookaan ijoolleen kan komiira keessa galanii taaptaabii dhumaasi mo'atani. Haa galan. Balleen tajaajila onnee qabdani. Beetii irra jarraa balleessanii wallan. Fira ta'uudha. Namni dubbisan Ballee akkuma taatan taa wiiniuma 19 kan irraantini naa jedhaa. Arwini diidama gallatti gallaatti dhumate hawasii taphate. Diidama gallaan dhumate tapha jaaqoo hojii taphata mamoon taaptaafi godha guys. Fannoota achi taappi godha. Yoo fira qabaatte humna naa balleessani fira hin qabdu taappi godha hundi godha. Taaptaap naa godha wallahi wiiniuma kanarraa naaf godhame. Hundi keessan achi dhaqaa jettee koomentii bareedu. Achi dhaqanillee sila maal fidan tokkochii isin gaal. Tokkochii isin gaal. Namni kuma dhibba tokko kun achi kuma dhibba tokko keessaa namni kuma tokkoo fi kuma tokko dhaqame namni lamaayyuu isin gaal. Haftaamni namni lama yoo naa fe'ani. Dikki isin galchinan. Isiniif haadha seenallee warratti isin gara. Abbaa butateena isin taaptaap godha. Kuma galchana keeka taaptaan. Raancha sa'aatii kana chiikiin isaa bareeddu wayituma dhuftee chaat gootee kan manni chaatii sana laalutti wiini kan irraa fudhanneeti garaa jira lamman gubnaanin. Hin deemu gurreen na bira. Ka biraattu jira malee. Chiikii miti yoo jaartiin Joo Baayiden barreessee gurreen gilee ani laayivii jiru hin deemu. Taaptaap godha. Dhugaan seenaas wallahi taaptaap godha. Warri mana kooti wallahi maashaallah. Kumaaf dhibba tokko galan taappi godha gaa'e. Indaan mutuu namni hundi godha na biraa nama 900tu jira. Gara kuma meeqaa taana turre. Baaraas nama kumaaf dhibba lama jira. Dhala gootu. Wallaahi osoo gurraachaan jiraachuu baadhee na salphifte hin taloonta. Gaa'e jaartii daddabartii mana keessa naan ergamtu bar. Sababaa isin taaptaap gootanii hin boonti. Laa wamta akkana jedhu hin jiru. Haati seenaa ulfaa baga gammaddee ilmoo 5 garaa qabdi. Afur ante afur siin hin jenne. Afur seenaa wajjin 5. Dubartii dhiira 3 dubartii takka garaa qabdi. Bombonino naa kenna. Era naa kenna bombonino warri mana kan kooti era na sahi dhufani bakka amma si dhumate Dr. Wallahi. Ilaata kiyya to'achi jira laa ilaaha illallah. Gurraachaan danda'u garuu hin dille. Kiyya. Kiyyaan intaloota mootitee jaalala qabsiise gumaa gaafatamuu qabaayyu. Ilaata kiyya achi jira. Gaa'is dabillo. Dabliidha amma bannaataachuu. Bareedduun talaa kiyyaa galatooma alfaadhaa lamaani amma namoosisaa. Mangi Allahu akbar. Akkana kunu. Warri taaptaabitti naa jajjabaadha. Mata gurreen tokko faana jiraatee bannaataa achi gargaara. Bannaataa achi taa'anii gargaara. Osoo nu arginu intalli doktoraan du'i jedhanii achi asnatumaa jirti qe'ee. Laa ilaaha illallah. Afur garaatti baadhee jiru. Alhamdulillah galatoomi wallahi. Warri na jala jirtan. Akkami nama tokko jagurree naa gargaaru dhabe. Laa firoonni kan kee bakka asitti aaranii as jiran hundi jira. Bishaan kana hunda dhugee na dhiisani. Atillee as baatee dhugdaa doktor. Subhanallah. Nama maqaan isaa alhamdulillah di rabbiin galateeffata harfaadhu fi hadhana jala. Galatooma alfaadhaa hundi keessanu. Wani taaptaa ergitii taaptaa kan keessan hamlee ta'ee asiin ammoo jaarri kan inni gargaaru. Bannaata akka namni kumaaf dhibba tokko kun yoo giiftii keessaa dhabda yoo kennuun gara addunyaatti kumaaf tokkii tuttuqa. Silkii kumaaf tuttuqaa dhumoo ta'e. La ilaha illallah. Kanaas. Guys,
Amma isin osoo jaartiin teessan isin tumte isinis tola akkasii bara mana tumaa jirti jechuu haala kana. Laana nageenya tabartaan ammata siyaasatti hin fayyadamin Oromoon nagaasiya. Gurraachuma kana harka isaa rabbin irraa haa qabu malee ammoo. Hin qabu. Waa dhufe gurraacha wallaa dhufe. Allah. Kiyyaako. Sekendi jedhaadhume kana wallaa qabdiin tu si nu caaltani maaleesh. Gurraachaan goota. Adabbii tokkofa. Gurraacha wallaa ati goota. Goota magdee meeqa kadha irraa sentaa qaan. Adabbii tokkofa haadha teera. Adabbii tokkofa. Ay gurraacha. Hordoftoota kiyyatu iyyuu taabtaa binna dogoggorsee simmeetaawii ta'e waan simoo yadhussee ati anaa miti goota addunyaa guutuu likkii galchuu baga namoote rabbi gurraacha umrii si dheeressu jetta yeroo shan. Rakkoon qabu gurraacha rabbi umrii haa dheeressu garuu ani hordoftoota kan koo akkana taab godhanii ijoollee mana kan kee jala jiran miira keessa galchanii as fidan kana gaafan akkas jedhuuni atu mee maaltu sitti dhaga'amaan akkamitti afaan kamtu naa jedhaan abboonaaf jiraadha galatoo maal faadha warri mana kabajama. Adabbii lammaffaa kursi kiyyaraa lafa buute haga tabii dhumachi siqtee dhaabata kursi ati kursi doktora tira taa'uun geenne. Rakkoon qabu habibi nuti majlisa kan koran ta'uu gadi garagalee mobaayiliin. Kayira. Ati haadha seera taate malee si uutatu si garagalchanii si garafan. Kursi doktora tira teessatti daktara geetti salphattu. Taappii godha. Daana. Qoy. Waan irra teenyu baay'ee nuti waan irra teenyu baay'ee qabna habibi maal rakkatte ati waan kursiin kana maal godhaanan indoom kursicharraa gadi bu'uun qabaan. Na aarsi an waan itti rakkeessu sanarra taa'ee mo'amuu qabdu. Akkatti miskiina fakkaatu taa'e yoo darajaan achi si ga'e. Miti wallaa miskiinaa miti. Taap naa godha warri mana kooti wallaa galatoo maal faadhaa hundi keessanuu. Kiyyaraa bu'ila. Maa hin bitaa waa shakkii qabdaare. Abboo rabbi mataa ol isin haa qabu haa qilkoomu beeku galatoo maal faadhaa wallaan. Kursi kiyyaraa kayina. Deem kayitaa tira taa'e mana isaa dhaqe. Nuti bar kursiin baadha mala nuti kursiin baadha maaliif irraa gadi buuna. Bade winii qorashaan guutu. Wallahi. Meeqa abbii goraa bannaa taachu waan rabbii kanaan beekamu gaara. Chaarjiin kan keen dhumde gurraacha. Kan gurraacha chaarjiin hin dhumne. Fuulli hundinaa ife wallahi. Wiinuma kan kee kan sirraa qabaadha. Bade sootama kanatti moo hin bayaayyam. Inta badhasi wajji wiiniin irraa fudhatta. Kanatti moo nan bakka tapha dhumaati. Yoo si moo adda tapha dhumaati. Dhuma naa eegaa. Gurreen achi dammara saara meeqa kennu laata jedhee. Jalaa ol fagaatan akka tuubaatti. Taappi godhu dabarra bakka jiran kuma dhibba sadii taa'etu bal'aa taaptaa mallee goree kuma shannan Subhanallah. Waan isaa ijan qabadha gaachi garagala. Winii qorashaan guutuu na dhabu. Hin balleessiin tapha. Yes. Galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa. Winii qorashaan guutuu na dhabu. Qilkoo mubeeko abbaa miskiinaa galatoom ulfaadha. Bar gaafa ati waan haa kennitu qofa bar maqaa jimmaadhaa yookaan ati abbaa miskiinaati. Mubeen abbaa miskiinaati. Mubeen gandummaa qabu. Mubeen abbaa miskiinaati wallaahi. Taappi naa godhaa bannaa taachu. Riitanii? As jedhaa mubee abbaa miskiinaadhaati mooraalii naa itti naa kenna. Waan isin mantaa qofa dhaga'e winii qorashaan irraa fuudha. Wallaahi kuma inni dhiise aqiloo asii hidhatee ka'eera bakka gargaarsa argannaan callisee malee. Guys, taappi godhaa. Maal uummanni kun hundi isaa taas jala taa'u kun warra amaa godhan dhufe. Maashaallah tabaarakallah.
achi kofiyaa Isin uumaa baay'ee boondareedha. garuu galatooma alfaadha warri koomintii. Tasilee Mahadi yaa habiibti. Saasa adabbiin dagadhee bar gammachuu keessa adabbiin keessa laa tokkuma tokkoon adabaa turte amma adabbi tokkoffaa yaa'u achi seenaan si bira rafaa jirtu waan ta'eef gizee laayif irraa baate makiinaa deemtu naa kenni taanas mataa'ee si eegaan. Makiinaa deemtu maara koo qabaree habtaa midhaan akkaawuntii kaanin sii kenna. Naa kenni bakka ammoo of namoosisi. Akkaawuntii kaanin naan kennin. Akkaawuntii kaanin naan kennin kanumaan gizee irraa baate naa kenni. Muka nyaata inshallah. Adabbii lammaffaa. Namoota uumaa taapii godhaa taapii godhaa. Adabbii lammaffaa as ba'i kuchi bidiggii diidama hojjedhu doktor. Ndeetu waan mana waraanatti badee dhufee fi fuudhee itti jira. Ani waraana keessa turre bara Chaayinaa ture. Ana nan laallatu ispoortanyaa kan qabda sanu. Ndee kan dubartiin sitti wacaa jirtu waan ta'eef hatammatu jarri kaanii lama ta'anii kunis dhufee sitti roorrise akkamitti akka ofirraa deeffattu ispoortii jala barachuu qabda. Zabanu laakirin laa ilaaha illallah tawa beellama taphataa jiru asirra 800 nu gaafate. Balle din jenne. Lazim wallahi balle. Galato mulfaadhu mube bakka hanga adii mube ko bagana bante madangaani amma adabbii kudu doktor adabbii sadaffaa seenaan boqonnaarra jirti waan ta'eef anaaf seenaa gadi baasi nu bashannansiisi. Muka nyaatan inshallah. Ho'a kana kee. Bakka as ba'iiti shaaworii gali doktor inde 800 nu baname bar 800 nu baname. Shaaworii galure gaay. Shaaworii gala kaate shaawor doktor. Adabbii abarafa. Nde maaliif yaani seerri adabbii sadii uuma yeroo tokko manni mirqaaneeti sadiirra ol dabala malee anna geera sadan kana keessaa tokko filadhu adabbii tokkoffaa makiinaa diimtuu naa kennu lammaffaa shaaworii galu sadaffaa anaaf seenaa gadi baaftee nu bashannansiisuudha. Wallah biran qabu bar firri kiyya gurraachaa kophaa ta'e dhiise na jalaa miidhame. Nuti fira baay'ee qabna. Makiinaa diimtuu ni kenna maqaaniyyin. Aye. Makiinaa diimtuu amma deesimoo naa bar. Mubeko galato mulfaadhu kalaas hin gaa wallahi. Firan qabu. Taappii yoo godhuu dida wallahi nama kuma dhibba keenya saayinam tokko taappii hin godhu. Maal jechuudha? Kan koo maashaallah warri nama kuma dhibba shanii kanaan taappoo sogootanii kuma dhibba shan sadii hin baay'isaa meeqata? Wallahi qabxii kana hin jijjiirtan. Kuma 5 ta'an. Kuma sadii kuma dhibba shan kuma afurii dhibba shan. Hin boora jira. Mee yeroo sadii sirkii kuma tuttuqaan argitan. Sirkii yeroo sadii kuma tuttuqaan argitan. Yeroo sadii takka lama sadii. 800 nu banani bar doktor. Takka lama sadii. Takka lama sadii sirkii kuma tuttuqaa. Mubarak blok di kora jara. Sabta bin gorina jara jallatan. Sabta ban gorani insanu giltu gilti kenu dandan. Argitani kuma wali basadi galle. Argitani takka lama sadi. Simbe tawi ta yawari sabta bi sena jira. Sena jira moy. Sena jira monjur. Itu bar nama wini kudashan seraf kode. ኑር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ
እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶብህ ክፉኛ ብትሆን ያልጋ ቁራኛ ጨክኖብኛል ብለህ እንዳትሄድ ከሱ